Guyyaa ayyaanaa rakkoo kanatu uumame. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabadheen dhiyaadheera. Laayikii fi sheer gochuun hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa jecha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a jechaa kallacha gara seenaa kanaatti. Haadha manaaf abbaa manaa reefu wal fuudhanii waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaa fi abbaa manaan kun jalqaba yeroo wal baran lamaanuu baay'ee garaa laafeessa kan waliif yaadan darbaniillee nama gara biraadhaaf kan yaadanii fakkaatu. Bultiin jalqaba yeroo taatu akka sinsinnillee ni qabdi mitiire. Erga walitti dhufanis lamaanuu yeroo hundaa wal bareechanii wal bira dhaabbachuuf oliif gadi jedhu. Maarree yeroo bultiin haaraa ta'u wantoota hedduutu jireenya dhala namaa keessatti jijjiirama mitiire. Keessumaa immoo ayyaana kabajuu. Ayyaanni kan kabajamu akkuma abbaan isaa fudhatetti bartee hawaasa keessa jiraataniitu gaariitti beekamuu fi beekamuu dhiisuu ayyaana sanaa murteessa. Maarree haati manaa fi abbaa manaan haaraa kunillee ayyaana gannaa yookiin immoo killee yookiin immoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaatiif waliin kabajatu. Inni dhiiraa yookiin immoo abbaan manaan ayyaana kabajuu kan bare hiriyoota isaa waliin bakkeedhaa walitti qabamanii dhugaatii garaagaraa dhuguun sirba naannoo kan aadaas kan ammayyaas teeppii keessaa bananii hanga dadhabanitti sirbaa nyaachaa dhugaa buluudha. Faallaan ammoo isheen dubartii haati manaa ayyaana kana kabajuu kan barte maatii ishee waliin mana keessa kennaa garaagaraa walii kennuun haala baay'ee namatti toluu fi bifa gaarii wantoota garaagaraa mana keessatti qopheeffatanii gammaduu kennaa waliif kennuunidha. Maarreegaa namoota lamaan kanatu wal fuudhe. Maatii isaanii irraa adda bahanii bakka tokkotti ayyaana kana kan kabajan yeroo jalqabaafi. Haati manaas hamma mana sisirreessitee wantoota tokko tokko mana keessa ayyaanaaf qixeessitutti abbaa manaatiin deemii wantoota ayyaanaaf barbaachisu bitii kottuu jettee ni gaafatti. Dabalataanis hangansiif bilbilee qophaa'ee si eegutti hin dhufiinii jetteellee himti. Erga kanaa innis deeme. Isheenillee mana keessa wantoota barbaachisan nyaata, dhugaatii, kennaa kana dura dhoksitee bittee fi qopheeffattee bilbila ni bilbiltii fi kottuu amma qophaa'eeraa ayyaana keenya haala gaariin mana keenya keessatti ho'ifannee waliin dabarsinaa jettee ni gaafatti. Yeroo kanatti abbaan manaanis tole jedhee qophaa'ee utuu haadha manaatti himiin hiriyoota isaa nama ja'a kana dura ayyaana waliin dabarsu qabatee mana dhufe. Meerre ayyaanaaf mana keenyaaf maal bittee jettee yeroo gaafattu ani homaayyuu hin binne hiriyoota kiyya waliin mana kana keessatti bashannanuun barbaadaa jedhee deebiseefi. Guyyaan kun ayyaana waan ta'eef maatiitu waliin bashannana malee hiriyoonni kennaa yoo siif qabaatan situ deemee waamoo otoo hin taane isaanumatu dhufee siif kennaa atillee deemtee ni kennitaafi jettee ni dubbatti. Yeroo kanatti abbaa manaan ani tapha akkanaan barbaadu guyyaa ayyaanaa kan ani bare hiriyoota kiyya waliin akka garaa koo bakka hin barbaade ta'uudha. Kanaaf amma meeshaa sirreessite karaarraa achinarraa buutii farsoos ta'e daa'ii kan naqxeettu yoo jiraate nuuf kenniitii dhugnee bashannannaa jedhee ni gaafataani. Yeroo kanatti isheen lakkii yaa abbaa manaa koo hiriyoonni kee mana isaanii qabu maatii isaanii waliin gammadanii haa jiraatanii guyyaa kaanillee akkanuma waliin ooltu miti kana guyyaa biraa godhadhaatii har'a anaafsi akka ani yaadetti bareecheen ayyaana kana si waliin dabarsuun oolaa jettee ammallee kadhattee ni gaafatti. Yeroo kana abbaan manaan
lakkii kun hin ta'u jedhee hiriyoota isaa ol galchee golatti darbee waan jiru baasee nyaachuu dhuguu sirba bananii sirbuu dhiichisuu lafa rukutuu ni jalqabanii guyyaa ayyaanadhaatii gammaddee kabajuuf kan qophoofte haati manaa kuni gaddatti jalaa jijjiirame guyyaa ayyaana jibbisiisaa kan killee akka har'aa umrii koo keessatti dabarsee hin beeku jetteellee ol galtee siree ishee ciistee ni boosse. Abbaan manaan hiriyoota isaa waliin utaalee sirbee erga quufee booda gidduutti haadha manaa isaa yaadatee bakka isheen jirtu deemuun nuyi otuu mana keessa sirbaa jirru akkam ciiste jedhee halkan qixxee hirriba isheerraa ba'aa kaasee uffata isheef ta'a jedhee bitee baay'ee gabaabaa ta'ee qaama ishee harka caalu mul'isu kana uffadhuutii as ba'ii nu waliin koottuutii sirbii daqiiqaa 5 qofa hanga ati qophooftutti sin eegaa jedhee isheetti dubbatee deeme. Haati manaa kunis uffata kana fuutee yeroo uffattu gonkumaa ayyaana irratti uffata akkana nama salphisu qullaa namaa bakka hedduu mul'isu uffattee hin beektu. Sanarratti abbaan manaan ishees ta'e hiriyoonni ishee baay'ee dhuganii machaa'aniiru. Tarii guyyaan ayyaanaa kuni gadda gara biraa natti fiduu ni danda'a jettee uffata sanas godhachuu dhiistee uffata furdaa kan qorraaf ta'u uffachuun otuu abbaan manaan ishee deebi'ee ittiin dhufiin machaa'eeraa na rukutee na miidha jettee karaa foddaa utaaluun mana keessaa gadi baate. Guyyaa ayyaanaa wanta kanatu ishee mudate. Kaan gammachuun guyyaa addaa godhee mana isaa keessatti yeroo kabajatu haati manaan kun garuu heerumtee waggaa jalqabaa ayyaana gannaa abbaa manaa ishee waliin kabajjuu qorumsa kanatu itti dhufe. Halkan sanaan bakki yeroo baatu eegdota qofaatu daandiirra jira. Eegdota keessaa tokkos itti goree maalii yaa obboleettii koo halkan ayyaana kanaan eessa deemtaa? Nuufoo hojii ta'e jennaan bakka kana jirraa jedhee yeroo gaafatu guyyaa ayyaanaatiin abbaa manaa kiyyatu akkana na godhee gammachuu kiyya balleessee jettee isatti dubbatte. Yeroo kana namni kun maalii namni akkasii sammuu hin qabuuyii guyyaa ayyaanaa mana sirbaa kan godhu koottu mana kiyya keessa nam tokkollee waan hin jirreef waliin kabajnaa jedhee qabatee ni galaanii. Halkan bakkee keessa taa'uu isheerraa mana nama tokkotti yoo gorte ni wayyaa fi mitiire haati manaan kuni waliin galtee. Namni kun mana keessaa nama tokkollee hin qabu. Hunduu ayyaanatti mana isaa keessa wanta qopheeffate waan qabuuf namni kunillee waan ofiif qopheeffate dubartii kanaaf kennee egaa ayyaanaan illee namni mana isaatii gadi hin ba'u maatii isaa waliin gammadee kabajee jiraataa. Nuti eegdonni dabareedhaan ayyaana maatii keenya waliin waan kabajnuuf bara darbe maatii kiyya waliin hin ture bara kanammoo dabaree koon eegaa atis bara kana bifan taaneen ayyaanni keessi jalaa badeeraa. Bara dhufu garuu akka haadha manaatti dursitee waan hundumaa beektee abbaa manaa kee waliin mari'achuun dursitanii irratti dubbattanii waliin dabarsuu qabdu malee haala kanaan ta'uun qabu. Kan balleesse immoo lamaanuma keessanii. Guyyaa ayyaana guddaa namni baatii jedhee irratti qophaa'u jalqabu irratti otoon dubbatiin kallacha keessaniin itti deemuun keessan sirrii miti jedhee gorsee bakka ciisichaa kennee fi mana isaa bultee. Erga kanaa namni kun nama naannoo nama 2 qabatee mataa isaa waliin 3 ta'uun mucayyoo dubaraa kana waliin 4 ta'anii ganamaan gara mana abbaa manaa kanaatti deemu. Balbala rukutanii namni irraa banu dhibnaan ofii bananii yeroo mana seenanii ilaalan hundumtuu machaa'anii kukkufanii meeshaa mana keessaa caccabsanii jiru. Namni eegduu ta'ee naannoo sana tajaajilu kuni abbaan manaan kee isa kamii jedhee gaafatee booda itti himtee kaasee machiinsaa akka irraa galuuf jecha darbaa akka hin dubbanneef mataa isaatti bishaan naqee erga qabbaneesseenii booda maaliif ayyaanaan mana kee akkana gootaa kanatti caccabsite meeshaama haadha manaa kee waliin bittani miti jedhee yeroo gaafatuuni abbaan manaan kun ni nahaa. Haati manaan kee eessa akka bulti ni beektaayee jechuun namoonni eegduu kana waliin bulan yeroo gaafatan nahee deebii deebisuu dhabe. Erga kanaa isaanis yaa obboleessa keenyaa baay'ee balleessiteettaa lamuu lammataa gochaa akkanaatti ittiin deebi'eenii jedhanii haadha manaasaa waliin walitti araarsuun mana isaaniillee sirreeffatanii sanaan booda
waliin jiraachuu itti fufanii. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan kun maal jechuu akka barbaade sirriitti ni beektu. Bultii keessatti dogongorri uumamuu ni danda'a. Dursanii wanti waliin dubbatanii garuu guddina dogongora sanaa xiqqeessuu ni danda'an. Guyyaa ayyaanotaa irratti of eeggannoon ni barbaachisaan dhaamsa seenaa kanaati. Yoo jaallattan laayik gochuun, sheer gochuun illee hiriyoota keessaniif qooduun waan barattan akka barsiistaniin kabajaan isin gaafachaa. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe illee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.